Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal abeeloof nagaan waaqayyoo lafaaf bakka jirtan haala jirtan hundumaa keessatti nagaan isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Akkam jirtuu fayyaa keessanii baga bara haaraa kana geessanii irra darbitanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ergaa ayyaana darbeegaa ayyaanaaf girgir jennee waan fe'e goonii nyaannee dhugnee jirra. Har'ammoo waan isinii qabadhee dhufee jiru rifeensa keenya akkamittiin otoo hin tokkosiin firiizii hin godhiin dhoofnee dhahamaasaa immoo akkamittiin akka gara firiizitti jijjiirrannu isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis akkamitti yoo jettanii hundumti keessan na hordofaa. Warreen reefu gara chaanaalii kiyyatti dhuftanii anaa dhufu noora isiniin jedheen jira. Warreen immoo duras na faana turtan immoo like, share, subscribe gochuun ammallee na wajjiniin ta'a isiniin jechuun barbaada. Amma gara hojii isaatti hin galla. Mana keenya keessatti baasii tokkoon ala jechuudha. Ofuma keenya waan tokko yaallee shaakallee baruu ni dandeenya. Kanaafiyyuu wanta tokko asii achiin ulfaata jennee dhiisneetii itti gallee shaakallee borummoo mana keenya keessatti hojjetannu ni dandeenya jechuudha. Amma kunoo yeroon jalqabu rifeensa kiyya kunoo haala kanaan filee jira. Garuu sirriitti hin baqaqsine. Amma sirriitti baqaqsaa jechuudha. Ani filaatu natti tola. Yeroo hundumaa filaa ani natti tola waan ta'eef qixatti jechuudha. Haala kanaan akkasittiin qixaan. Wanti tokko yoo shaakallee mana namaa hin deemnu dhugaadhaan erga biyya Arabaa dhufeeti wanti tokko mana namaa deemuu nama hin kadhadhu ofii kiyyaanii waanuma namni tokko godhu yaalee itti baree jira. Galata waaqayyoon isiniin jedha. Innaa isinis hundi keessan haala kanaan mana keessan keessatti wanti tokko yaaluu baraa malee nama tokko kadhatina isiniin jedha. Kunoo haala kanaanii osoo hin tokkosiin hin tokkofnu osoo hin tokkosiin jechuudha. Rifeensa keenya boru firiizii godhanne itti fayyadamuu baay'ee kunoo haala kanaan asitti qal'isiina baay'ee. Kunoo ergaa akkas gootaniiti isa kana asitti qabsiistanii kan ammoo akkasittiin filtanii jechuudha. Kunoo haala kanaanii asumarraan kaastanii kunoo akkasumattiin jechuudha. Bitaa isa jedhamudha. Baay'ee tokko salphaadha. Abidda tokko malee jechuudha. Otoo dadhabbii tokko hin qabaatiin haala kanaan isin argisiisaa. Rizaaltii baay'ee bareedaa ta'e qaba. Pirogiraamii yookiin immoo sagantaa tokko yoo qabaattan jechuudha. Kunoo lama bichaatiin ooftu malee sadiitiin miti. Yaani akka dhahamaatu hin taane lamaan ooftu jechuudha.
baay'ee bareeda firiisiisa. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf ajaa'iba kana bareeda. Yeroo firiisiisaa gootan jechuudha. Galgala akkasittiin goonee bulleeti immoo yeroo ganama hiiknu baay'ee bareeda dhugaa. Ani yaalee ilaalee abidda tokko otoo humaa tokko abidda nun barbaachisin yookiin immoo tokko sun hin barbaachisin jechuudha. Already rifeensa yeroo hundumaa yoo tokkosne nu jalaa badaa jechuudha. Inni hin caccabaa deebi'ee ibiddi ni mi'a. Sababa kanaaf iyyuu mana keenya keessatti otoo abidda tokko hin argin haala kanaan sekondii daqiiqa baay'ee xiqqoo taate tokko keessatti jechuudha. Baay'ee bareechannee godhachuu dandeenya. Wanta tokko hin beeknu jennee dhiisuu otoo hin taane wanta tokko hin beeknu jennee hin dhiisnu. Yoomillee taanaan wantuma hin beeknu jennee shaakallee baruun dirqama keenya. Durani yoo man kana taa'ee xibixibaa yookiin immoo yoo man kana taa'ee yaalaan garuu isa ganaa keenye tokkos nurraa yookiin immoo roolii marruurraa mana namaa farrazachuu birrii baasnee farrazachuu immoo isa kanatu baay'ee tokko bareedaadha. Bareeda baay'ee rifeensa keenyallee hin miidhuu jechuudha. Kunoo haala kanaanii kunoo firee 4 asirraan jechuudha. Asiin akkanatti shablal go'een jira. Isa kana baay'ee goggogaa isin hin barbaachisu. Haala kanaan shablal gootanii dhiistuu. Amma immoo kunoo asiin itti dabarraa jechuudha. Baay'ee salphaa tokko dhugaa isiniin jedha. Haala bareedaa salphaa yeroo gabaabaa nurra fudhatu. Kunoo akkasittiin jechuudha. Fiddanii harka keessanii kunoo akkas gootanii akkasuma gootu lamituu jechuudha. Lamituu muuf sadii isa dhoofnu otoo hin taane 2. Baay'ee salphaa jechuudha. Baay'ee tokko eenyullee godhachuu kan danda'udha. Akkuma yeroo ijoollummaa keenya quncee maaloo walitti qabnee dhufnu akkasuma jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Ana baay'ee natti tola yeroo hundumaa yeroo akkas godhu rifeensa kiyya baay'ee dessina jedha. Akkas gootanii yoo dhiistanillee indoo baay'ee bareedaadha. Yeroo rafnufaa ispeeshaal keessumaa rifeensa keenya akkasitti yoo goone baay'ee tokko
rifeensa keenyaaf baay'ee bareedaadha. Kunoo amma asiin afur asirraan afur dalgasaa jechuudha. Amma kan na hafee kunoo gidduu kanadha. Gidduu kanatu na hafee isa gidduu kanaas immoo dhaheetiin sin argisiisa. Kunoo amma gidduu kana asii gadi oofna. Isa gidduu hafee kanammoo asii gadi oofnaa jechuudha. Maaliif yeroo filannu istaayilii yeroo hiiknu jechuudha. Garuma lama gara walakkaa bicha akka nu jalaa hin taaneef. Kunoo kana akkasittiin daddafnee jechuudha. Baay'ee salphaadha. Akkasittiin hunda isaa oofnaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kunoo viidiyoo kuteetiin daddafee maaliif akka viidiyoon isinitti dheeranneef jechuudha. Amma xumureen jira kunoo haala kanaan jechuudha. Shablal gootanii rifeensa keessan kunoo amma akkasitti shaballallee jira jechuudha. Haala kanaanii ammoo bakka erga akkas gootanii asirraan asii gadee sadii asirraan afur haala kanaan baay'ee bareeda ta'ee salphaan haala salphaatiin jechuudha. Kanaaf fiddanii kunoo akkas gootanii jechuudha. Erga akkas gootaniiti kunoo shaashii barbaadan jechuudha. Waan galgala itti gootanii raftan akkasittiin bultu. Akkasittiin bultanii boruu ganama hiiktan wayyoo dhugaa rabbiin isinii ja'a walumaan ilaalla. Maarra akka gahee riizaaltiisaas walumaan ilaalla isinii jalchuun jaaladha. Turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u hanga dhumaatti na hordofa. Hayyaan hordoftoota kiyyaa kunoo amma deebi'ee ufeetiin jira. Guyyaa tokko ittiin bulee har'a galgala lammaffaa isaatiiwuni akkan gaddaa simbiratti akkasii anshabalbalatti deebisee hin hiikne kunoo amman hiikaa. Egaa amma walumaan ilaallaa akkamittiin akkanni firiizinaa ta'uu jechuudha. Kunoo amma tokkoon suuta jedheen hiikaa jechuudha. Otoo wal keessa cibirbiriin godhiin suuta jedheen hiikaa jechuudha.
suuta jettanii hiiktotoo wal keessa hin makiin. Yani akka ooftanitti akka fuutanii ooftanitti jechuudha. Akkuma akka fuutanitti suuta jettanii kun akkasittiin adda baastu. Hundasaa yeroo xumurru baay'ee beeksisa. Kunoo haala kanaanii hiikee xumuradhee jira. Kunoo akkasittiin farrazamtanii baay'ee tokko hani in tokkofamni humaan taane jechuudha. Matuma keessan shablal gootanii dhooftanii kunoo haala kanaanii firiizii godhachuun ni dandeessu isiniin jedha. Kunoo akkasittiin wantoota babbareechuu itti gootanii jechuudha. Akkasitti yoo deemtan baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee isin rakkisu yeroo keessanillee baay'ee hin fudhatu. Dammoo rifeensi keessanillee haala bareedaa ta'e akkasitti yoo barbaadan immoo lamattillee akkasitti kunoo akkanattillee deemuu dandeessu jechuudha. Kun bareedu dhugaa. Kunoo kanaan akkasittiin qaqallisuu dandeessu. Kanarra qaqallisuu dandeessu. Kanasaa jechuudha. Ishee kana akkasitti hiiktanii qaqallisuu dandeessu. Akkasittiin tuwiinsii yoo hojjetannee jirra isiniin jedha. Magaalaa duubanillee jechuudha. Kunoo kana fakkaataa haala kanaanii farraza'eetiin jira. Haastaayilii barbaadanitti gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Jaalatamtoota kiyya viidiyoon kiyya akkasinitti tole abdiin qaba. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Haga turtii biraan walitti deebinutti nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan turaa lafa nagaa. Ciao.